Adeemsa jireenyaa ajaa'ibsiisaaf jajjabaa barreessituu kitaaba kunis ni darbaa kan taate Fatiyaa Nasir. Fatiyaa was born in the Oromia region of Ethiopia. She is Ethiopian by nationality. Specifically, she was born in Jimma zone, Satama Warada, in a village called Sakka. Umrii ijoollummaan bakka dhalootaa irraa jireenyi ishee jijjiiramuu jalqabeem adeerri ishee magaalaa Finfinnee keessa jiraachaa kan ture yoo ta'u umriin ishee waggaa 7tti garas deemtee turte. Finfinnee keessa barnoota ishee mana barumsa sadarkaa tokkoffaa Balaa Zallaqee keessatti kan eegalte yoo ta'u kutaa takkaffaa hanga kutaa 4ffaa achitti baratte. Achiis barnoota ishee sadarkaa tokkoffaa mana barumsa sadarkaa tokkoffaa Abuna Baasiloos keessatti itti fufte kutaa 4 hanga kutaa 7tti xumurte. Booda adeera ishee tokko yeroo sana Saawudii Arabiyaa jiraachaa kan ture yommuu ta'u gara sanatti akka imaltu ishee affeere. Jalqaba Fatiyaan akka nama hajjii godhutti ture kan achi deemte garuu erga turtii hajjiif hayyamamu xumurtee booda yeroo hayyamameen ala turuudhaaf hayyama hin qabdu turte. Haa ta'u malee yeroon turtii ishee erga xumuramee booda Saawudii Arabiyaa keessatti haftee dhokattee jiraachuu waan filatteef jireenya ishii jalqabde. Waggaa tokko Makkaa, waggaa 2 immoo Jiddaa, waggaa 1 fi walakkaa Xaa'if keessa osoo humnoota tikaa biyyattiin hin qabamin dhokachaa of eeggannoo cimaadhaan jiraatte. Kunis kan ta'eef yaaddoof egeree qabduuf jecha garmalee yaaddahuu fi of eeggannoo cimaa gochuudhaan waan tarkaanfachaa turteefidha. Yeroo dheeraadhaaf hayyama biyya sanaa malee dhokachaa yeroo jiraachaa turte kanatti rakkoon fayyaa, kan nageenyaa, kan xiinsammuu, kan hawaasummaa, kan diinagdee fi kanneen biroo osoo ishee qunnamee karaa furattuun hin qabdu ture. Sababni isaas Fatiyaan jiraatu seera qabeetii biyya sanaa waan hin taaneef iyyiin rakkoowwan kana hunda dandamattee maaliif jireenya biyya ambaa akka filattee si yommuu gaafadhe sababoota armaan gadii kanneen naaf tarreessite. Takkaffaa ani baadiyyaa maatii hiyyummaaf gadadoo hamtuu keessa turan gidduuttan dhaladhe jette. Maatii hiyyeessa keessatti dhalachuun rakkoo hin qabu, garuu hojjetanii jijjiiramuun osoo danda'amu hiyyummaa baatanii jiraachuun hiyyummaa keessatti du'uun fafa jecha jedhu na yaadachiiste. Lammaffaa adeemsa affeerraa imala adeera isheetiin biyya Saawudii Arabiyaa irraa isheef taasifameen kan isheen fayyadamtee maallaqa namarraa liqeeffatte ta'uu fi maallaqa sana deebisuu akka qabduudha. Sadaffaa kaayyoon jalqaba Fatiyaan biyya Saawudii Arabiyaa imalteef akka isheen yaaddeef eegde ta'uu fi dhabuudha. Afraffaa jireenya maatii ishee jijjiiruuf harmee isheetiif mana ijaaruufidha. Shanaffaa rakkoo fi bu'aa bahii jireenyaa wallaansoo wal qabdeen injifadheen egeree gaarii ofiif uumuu qaba jechuudhaan jireenya mataa ishiitii fi maatii isii jijjiiruufidha. Kaayyoo armaan olii kana galmaan geessisuudhaaf kutannoof murannoo cimaadhaan bu'aa bahii hedduu kan na mudatan dandamadheetiin biyya Saawudii Arabiyaa kana keessa turuu filadhe jetti Fatiyaan. Imala ulfaataa kana keessatti Fatiyaan waggoota 3 dhukkubsatte. Yeroo sanatti illee qarshii namootarraa liqeeffattee tajaajila fayyaaf jecha qoricha yookiin dawaa fudhachaa kan turte yoo ta'u boodarra qarshii kanallee deebisuun dirqama koo ture jetti. Haaluma dhukkubsataa fi rakkina ishee mudatu kana keessa teessee hojii hojjechuus itti fufte. Dhaabbata raadiyoo daandii haqaa keessatti akka to'attuu oduulee tamsaanii taatee hojjechaa turte. Buufata tajaajila raadiyoo daandii haqaa keessatti seektoroota garaagaraa to'achaa fi hojii afaan hiikuu keessumattuu afaan Oromoo irraa gara afaan Amaariffaatti hiikuun gahee olaanaa taphachaa turte. Muuxannoo jireenya ishee kitaaba mata dureen isaa kunis ni darba jedhu akka barreessuudhaaf ishii kakaase himti. Sababoota kitaaba kana barreessiteef yeroo ibsitu takkaffaa ofii fi namoota biroo biyyoota alaa keessatti rakkoon isaan mudateef deeggarsaaf hubannoo muuxannoo ishee irraa taate qooduudhaan kaaniif barnoota kennuudha. Lammaffaa osoon kutaa mana nyaata bilcheessuu Arabaa keessa hojjedhu illee hawaasa kootiif waan bu'aa qabu wayii gumaachuun qaba jedhee waan yaaduuf subhaanallah. Sadaffaa akka namoonni biroo irraa barataniif jabaataniif imala jireenya dhuunfaa koo kaaniif qooduu waanan barbaaduuf kitaaba kunis ni darba jedhu barreessuun qaba jedhee murteesse jetti Fatiyaan. Maqaan kitaaba kanaas kunis ni darba yookiin This will pass kan jedhu yoo ta'u maaliif maqaa kana akka filatte yeroon gaafadhu isheenis maqaa kana waggoota 5 oliif
akka profaayilii ishee kan Facebook yookiin imeelii fi kanneen biroo irratti akka fayyadamaa turte naaf eeruun maqaan baay'ee murteessaa fi maqaan mataan isaa ergaa cimaa kan dabarsu akka ta'eef addunyaa kanarraa wanti hin dabarre sababa hin jirreef maqaa kana filadhe jetti. Barreessituun kitaaba kunis ni darbaa Fatiyaa Naasir. Kitaaba kana barreessee xumuree maxxansuuf waggaa 3 ol natti fudhate jetti. Barreeffama ishee keessatti wabiiwwan barbaachisoo ta'an fayyadamteetti. Isaanis barsiisaa quraanaaf hadiisaa ergamaa rabbii sallallahu alayhi wa sallam, siiraa yookiin seenaa jireenya nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wabii godhachuudhaan kitaaba kana barreessite. Barreessituun seenaa kanaa Sumayyaa binti Qaasim.